dhabsuuf jireenya mo'achuu qabda. Warra jaalattuufis daftee ga'uun ni barbaadda. Namni kan siif hin hubanne garuu wanti agarsiisuu barbaaddu kan keessa keetitti qabattee jira. Akka humna dhabdetti of yaaddee mo'atamtee abdii kutuuf aggaamati jirta ta'a. Eenyu yaa gammadu jetteedhi abdii kan kuttu. Ebeluun na arrabse, ebeluun natti dubbate, ija tuffiin na ilaale jettee abdii kan kuttu hundaa kan dhiistu eenyutti haa tolu jetteeti. Diinota kee yeroo hundaa jireenya kee keessatti isteeppii takka fuulduratti akka hin deemne barbaadan halkaniif guyyaa kufaatii kee eegan saniif jetteeti moo eenyudhaafi? Addunyaa tana irratti nama jabaa kan jedhamu nama abdii kutee xaarii isaa hin dhaabne sani. Har'a kan mo'atame fakkaata, kan harka kennate fakkaata, garuu xaarii isaa waan addaan hin kunneef dhiphina isaa maraa mo'achuun boonaa ol jedhee deemuun isaa hin hafu dirqama. Namni sun immoo si xaarii kee eenyudhaafu jettee addaan hin kutin itti fufi. Sagaleewwan hin rabbaane kan sammuu kee keessatti baattee jirtu sun keetii miti. Sagaleen sammuu kee keessa sitti iyyaa jiru kun kan eenyuti? Maaltu si saalfachiisa? Maaltu si sodaachisa? Sagaleen sun kan kee akka hin taane beeki. Sagalichi kan hawaasa keetiiti. Kan umurii kee guutuu gadi si qabee jirudha. Kan umurii kee guutuu eenyummaa kee isa dhugaa baastee akka hin agarsiisne si godhaa jirudha. Ati bareedaa miti. Ati sodaatadha. Jaalalli siif hin malu. Ati dadhabaadha. Ati gahaa miti. Ati nama milkaa ta'uu danda'u miti. Sagaleen siin jedhu kun kan kee miti. Sagalee nama biraati baattee jirta. Mee of ilaali. Sagalee sana irratti qabsaa'i. Inni soba. Ka'i boonaa deemi. Ka'i bayi boonaa deemi. Jaalalli siif mala. Bayi mataa kee ol qabadhu boonaa karaarra kophaa kee wakii godhi. Bayitoo reestooraantii kophaa kee deemi. Ka'itoo irbaata of affeeri. Konfidensiidhaan gara reestooraantii seeni. Irbaata kee konfidensiidhaan weetirasitti konfidensiidhaan itti haasa'i. Haayi akkam jirtaa? Irbaata fadhufi kophaa koo namoota waliin hin jiru jedhiin. Maaltu jira? Nyaanni keessan maal fakkaataa? Natti himi. Gatiin isaa hoo akkamii? Wanti dhugaatii hoo maaltu jira? Jedhiin zan nyaata kee sirnaan konfidentii taatee ni nyaatta. Ispoortii kee ni jalqabda. Biroo of kunuunsuu ni jalqabda. Namoonni kan si godhan ati of dhiistee nama biraa akka taatu, of dhiistee nama biraa akka amantu, of dhiistee barsiisota kee akka amantu, of dhiistee hiriyoota kee akka amantu si godhan. Ati eenyummaa gahaa ta'e qabda, aangoo guddaa qabda, dandeettii qabda. Rakkoo hamaa keessa yoo jiraattes maallaqas yoo hin qabaanne hanga fedhe yeroo baay'ee yoo kufte Waaqni yeroo hundaa si waliin jira. Waaqayyoon si waliin jiraate taanaan immoo yeroon itti ol jettee deemtu, yeroon mataa kee itti ol qabattu ni jira. Akka amma jirtu kanatti naftu waan ta'eef abdii hin kutin. Waaqayyoon ga'a jechaati jira. Dhugumaati viidiyoo kana hanga ammaatti yoo ilaalte, hanga ammaatti yoo jiraatte, pooz yoo hin goone ergaan kun si'iifi. Amma murteessi ka'i ka'uu qabda baqqaa ka'i. Yeroon kun yeroo itti kaatudha.